Ashamarkan fuudhee akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa 11 oduu har'aaf qindeeffannee qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Oduu har'aa kan isinitti himu Mahdi Abdul Basit. Oduu kee kan jalqabaatiin adaabbatti himatamtoonni obboleessa isaanii ajjeesan hidhaa cimaan adabaman. Himatamtoonni obboleewwan lamaan tahan wal dhabdee dhuunfaa obboleessa isaanii waliin qaban ka'umsa godhachuudhaan haaloo bahuuf gocha kana kan raawwatan ta'uu ragaan poolisii mul'isee jira. Hawwii Mahmud dabalsaa qabdi. Fulbaana 14 akka lakkoofsa Itoophiyaatti godina Arsii Lixaa Adaabaa magaalaa Adaabaa ganda duwwaa tokko keessatti obbolaan lamaan obboleessa isaanii ajjeesuun gabaafame. Obbolaan lamaan kun Tamiim Akkamaalii fi Arabee Kamaal kan jedhaman yoo ta'u, wal dhibdee obboleessa isaanii miidhama dhuunfaa waliin qaban ka'umsa godhachuun haaloo bahuuf karoorfachuu isaanii ragaan poolisii ni agarsiisa. Wal dhibdee gidduu isaanii jiru irraa ka'uun xiqqin guutamuun karoorfatanii galgala mana isaa keessatti iddoo inni ciisutti yakka ajjechaa irratti raawwachuu riippoortara qajeelchaa poolisii godina Arsii Lixaa Inspektar Itti Aanaa Ahimad Taqasaa waabeffachuun BBC Afaan Oromoo gabaasee jira. Ta'ee jedhaniitti yaaduun obboleessa isaanii ajjeesuuf tilmaamaan galgala keessa sa'aatii 2 yommuu ta'utti uleedhaan obboleessa isaanii mataa keessa iddoo garaagaraa rukutuun yakka ajjechaa kan irratti raawwatan ta'uunis gabaafameera. Himatamtoonni lamaan yakkicha erga raawwataniin booda poolisiin to'annoo jala oolfamanii qorannoon irratti taasifamuun ibsamee jira. Poolisiin iddoo yakkichi itti raawwate ragaalee garaagaraa walitti kan qabe ta'uu fi ragaan qorannoo reeffaa mana yaalaa akka dhiyaatus taasifameera. Abbaan alangaa himatamtoonni lamaan seera yakkaa Itoophiyaa bara 1996 ba'e keewwata 32 muraa tokko A fi keewwata 539 muraa tokko cabsaniiru jechuun himannaa kan irratti bane yommuu ta'u, manni murtii olaanaa godina Arsii Lixaas ragaalee namaa fi sanada dhiyaatan qoratee murtoo kenneera. Keewwataawwan himatamtoonni darbuun ittiin himataman keessaa keewwan 539 yakka ajjechaa cimaa kan ilaallatudha. Manni murtii olaanaa godina Arsii Lixaa galmee abbaa alangaa erga qoratee fi jecha himatamtootaa erga dhaggeeffateen booda dhadhachaan kololeessa 9/2016 oolan himatamtoota Tamiim Akkamaalii fi Arabee Kamaal tokko isaanii irratti hidhaa cimaa waggaa 18 murteesseera. Murteen kun barsiisaa ta'uu kan himan Inspektar Itti Aanaa Ahimad Taqasaa maatiinis ta'e namni kamuu walitti bu'uu danda'a. Haa ta'u malee dhimma walitti bu'iinsa sanaa araaraan mariidhaan ilaaf ilaameedhaan ta'anii mari'atanii falmaachuun barbaachisaadhas jedhan. Dabalataan hawaasnis yakka akkanaa osoo hin raawwatamin dura wal dhibdeewwan maatii gidduutti uumaman akkanaa gidduu seenuun rakkoo jiru jaarsummaan furuun gaheesaa akka bahatu dhaamaniiru. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmad seenessa guddicha yaada jedhu irratti aangawoota paartii badhaadhinaaf haasawaa taasisaniin walitti bu'iinsi ajandaa mootummaa badhaadhinaa miti jechuun dubbatan. Haa ta'u malee naannoo Oromiyaa keessatti rakkoon nageenyaa uummata hedduu lubbuu dhabsiisaa akkasumas qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqisaa jiraachuu erga jalqabee waggoota muraasa lakkoofsee jira. Kumbii Gidaaboo guutuu oduu kana akka taasisaniif hima. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmad seenessa guddicha yaada jedhu irratti aangawoota paartii badhaadhinaaf haasawaa taasisaniin walitti bu'iinsi ajandaa mootummaa badhaadhinaa miti jechuudhaan himanii jiru. Haa ta'u malee naannoo Oromiyaa keessatti rakkoon nageenyaa uummata hedduu lubbuu dhabsiisaa fi qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqisaa jiraachuu erga jalqabee waggoota muraasa lakkoofsiisee jira. Muummeen ministeeraa hojii badhaadhinni dalagaa jiru qaamonni xiqqeessuu fi faalleessuuf yaalan jiraatanis paartiin biyya bulchaa jiru ammoo Itoophiyaa badhaadhofte ijaaruudhaaf humni isa dhaabu hin jiru jechuudhaan dubbatanii jiru. Ittuma fufuun Itoophiyaa keessatti waliin wal nyaachuu wal jibbuu wal dhiibuu qe'ee irraa wal buqqisuun waan dhaabbachuu qabuudhas jedhanii jiru. Qabatama lafa irratti mul'atuun garuu lola waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti adeemsifamu akkasumas immoo humnoota hidhatanii naannoo Amaaraa irraa Caanfaanoo jedhamaniin kutaalee Oromiyaa baay'ee keessatti badii qaqqabsiisaa jiru daraan dabalaa dhufee jira. Mootummaa yeroo garaagaraatti duula shanii dhabamsiisu jedhu eegaluudhaan kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti keessumattuu godinaalee Wallagga Arfan Shawaa Lixaa fi Shawaa Bahaatti raawwateen rakkoo nageenyaa ture hammeessuun ala furmaanni argamsiisee hin jiru. Inumaayyuu sochiin hidhattoonni saba Amaaraa Faannoo jedhanii of waaman naannoo Oromiyaa keessatti taasisan rakkoo nageenyaa naannicha keessa jiru irratti rakkoo dabalataa lubbuu lammiilee nagaa hedduu galaafachaa jiru erga ta'ee bubbulee jira. Sochiin badii kun kutaalee Oromiyaa naannoo Amaaraa waliin wal daangessan irratti keessattuu godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee kan akka Abee Dongoroo, Jaartee Jaardagaa fi Umuruu Wallaggaa Bahaa aanaalee Giddaa Ayyaanaa Kiraamuu Guuttiin, Shawaa Kaabaa aanaa Darraa Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee keessatti rakkoon kun hammaatee mul'atee jira. Kominikeeshiniin mootummaa naannoo Oromiyaa dhimma sochii finxaaleeyyii ilaalchisee ibsa Ebla 11/2022 kenneen finxaaleeyyiin naannoo Amaaraa irraa dhufan karaa adda addaa miidhaa geessaa jiraachuu ibsee gochoota diigamsa finxaaleeyyiin hojjetanii fi ajandaa isaan bocan fashaleessuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa fi Amaaraa qindoominaa hojjechaa jiraachuu ibsanii turan. Ibsi kun erga laatamee waggaa tokko ol darbus ammallee rakkoon nageenyaa jiru osoo hin furamin lubbuu namoota nagaa darbuun cimee itti fufee jira. Rakkoowwan naannoo Oromiyaa keessatti hammaatan kunniin godinaalee akka Shawaa Kaabaa aanaa Darraa fi godina Gujii Bahaa aanaalee akka Gooroo Doolaa fi aanaalee Liibaan keessatti hojii baruu fi barsiisuu akkasumas immoo tajaajila hawaasummaa maraa danqee akka jirus himamaa jira.
Kun kanaan osoo jiru hidhattoonni faannoo jedhaman darbee gara aanaalee Oromiyaa garaagaraatti ce'uudhaan haleellaa tasaa raawwachaa jiraachuu jiraattonni himu. Kana malees aanaalee godina Horroo Guduruu Tibban Onkololeessa 2 irraa eegaluudhaan guyyoota 3 haleellaa wal fakkaataa keessummeesse keessaa tokko aanaa Abee Dongoroo ture. Humnootni fannoo kunniin aanaalee fi gandoota baay'ee keessatti bakka akka kaampeetti itti fayyadaman hundeessanii jiraachuus jiraattonni ni himu. Isa kana irratti yaadni jiraattotaa kana mootummaan beeka garuu dafee furmaata laachuu dhabee amma rakkoon hammaatee qe'ee keenya irraa buqqaanes jedhu. Muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed dabalataan akka jiranitti Itoophiyaa keessatti wajjin jiraachuu malee filannoon biraa hin jiru balleessuu fi walitti baqsuun gonkumaa hin danda'amus jedhan. Itti dabaluunis Oromoo fi Amaari walii galtanii nagaan jiraachuu malee filannoo biraa hin qabdan jechuudhaanis ibsanii jiru. Ofii keetii jecha nagaan jiraadhu mo'achuu yoo dandeesse rakkoo hin qabu garuu hin dandeessu jechuudhaan si dubbatanii jiru. Dhalataa Itoophiyaa kan ta'e mucaan umrii 14 Heeman Baqqalaa saamunaa kansarii gogaa itti hojjechuudhaan $25,000 badhaafame. Heeman Baqqalaa dhalataa Itoophiyaa yoo ta'u Ameerikaatti qorattoota dargaggoota filatamoo Ameerikaa mata duree jedhuun dorgommii qophaa'een mo'atee jira. Ayyaantu Abdii dabalataa qabdi. Dhalataa Itoophiyaa kan ta'e mucaan ganna 14 Heeman Baqqalaan saamunaa kansarii gogaa itti hojjechuun $25,000 badhaafame. Heeman dhalataa Itoophiyaa yoo ta'u Ameerikaatti qorattoota dargaggoota filatamoo Ameerikaa mata duree jedhuun dorgommii qophaa'ee mo'atee jira. Kanaanis saamunaa dhibee kansarii gogaa itti hojjechuun dorgomtoota isaa hunda injifatee badhaasa $Ameerikaa 25,000 argatee jira. Kansariin gogaa baay'inaan biyyoota guddataa jiran keessatti kan mul'atu yoo ta'u saamunaa hojjetee dorgomee ittiin mo'ee gara gabaatti yommuu dhiyeessu gatiin isaa $Ameerikaa duwwaa 5 akka ta'u ifoomseera. Haala salphaan dhibeewwan hir'isuu dandeenyu boodarra yaalamuuf hanga $Ameerikaa 40,000 baasisiisuu akka danda'u ibsuun kanaanis gogaa keenya dhibee kaansarii irraa dursinee ittisuu akka dandeenyu ibsee jira. Heeman Baqqalaa badhaasa isaa $25,000 argate hojiiwwan kalaqaa adda addaa ittiin jajjabeessuuf akka itti fayyadamus dubbateera. Dabalataanis hojii saamunaa kana bara 2028 irraa eegalee biyyoota guddachaa jiraniif tolaan akka raabsu dubbatee jira. Maqaa isaatiinis dhaabbata tola ooltummaa dhaabuuf akka karoorfates ibsee jira. Heeman Baqqalaa badhaasa dargaggoota saayintistoota injifate maqaa Ameerikaan Stop Young Scientist jedhamu argatee jira. Itoophiyaan madaalii olaantummaa seera idil addunyaa bara darbee irraa hir'isuudhaan biyyoota 142 keessaa sadarkaa 129 argatte. Madaalii olaantummaa seera piroojeektii haqaa addunyaa bara 2023 guyyaa kaleessaa Onkololeessa 25 bahee akka mul'isutti qabxiin madaalii olaantummaa seera Itoophiyaa waliigala indeeksii bara kanaatiin 3.8 gadi bu'uu ibsee jira. Daraartuu Shaamii guutusaa qabdi. Itoophiyaan madaalii olaantummaa seera idil addunyaatiin bara dabre irraa hir'isuun biyyoota 142 keessaa sadarkaa 129 argatte. Madaalii olaantummaa seera piroojeektii haqaa addunyaa bara 2023 guyyaa kaleessaa Onkololeessa 25 akka mul'isutti qabxiin madaalii olaantummaa seera Itoophiyaa waliigala indeeksii bara kanaatiin 3.8 gabbuu ibsee jira. Itoophiyaan qabxii madaalii kan bara dabree irraa sadarkaa 6 gabbuun biyyoota addunyaa 142 keessaa sadarkaa 129 irratti kan argamtu ta'uu himamee jira. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa saaraa gadii argaman 34 keessaa sadarkaa 30ffaa irra kan jirtu ta'us eeran. Biyyoota naannoo kanaa keessaa ga'umsa olaanaa kan agarsiifte Ruwaandaa yoo taatu akka addunyaatti biyyoota 142 keessaa biyyattiin sadarkaa 41ffaa irratti argamtis jedhame. Waggaa dabre keessa biyyoota Afrikaa saaraa gadii argaman 34 keessaa 20 sadarkaan isaanii kan gabbu'e yoo ta'u biyyoota 20 sana keessaa 10 ammoo waggaa sanaan dura keessaas gabbuun ibsamee jira. Afgaanistaan, Burkina Faso, Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo, Gaambiyaa, Ginii, Laalbeeriyaa, Madagaskar, Maalaawi, Maalii, Moozaambiik, Niijeer, Ruwaandaa, Seeraaliyoon, Suudaan, Toogoo, Yuugaandaa dabalatee biyyoota yaalii gad aanaa qaban 17 keessaa Itoophiyaan sadarkaa 15ffaa irratti argamti jedhan. Biyyoota bara kanaaf qormaataman keessaa Itoophiyaa dabalatee kanneen 59 ta'anitti olaantummaan seeraa kabajuun akkaan gad bu'u agarsiisaa jedhan. Kufaatii madaalii olaantummaa seera Itoophiyaa fi biyyoota biroof sababoonni eeraman keessaa inni ijoon abbaa irrummaa mootummaa dabalaa jiruu fi dhiibbaa miidiyaalee irratti godhamu olaantummaa seeraa yeroo dheeraaf balleeffamuuti jedhan. Bara kana biyyoota harka 3 keessaa 2 keessatti kabajni mirgoota bu'uuraa gabbu'ee jechuunis ibsan. Hundeessaa fi pirezidaantiin piroojeektii haqaa addunyaa Wiiliyaam Neekoom dhimma kana ilaalchisee yaada kennaniin akka jedhanitti addunyaan kufaatii olaantummaa seera mirga namoomaa daangeessuu fi sirna haqa fedhii namootaa guutuun dadhabaan guutamaa jirti jedhan. Sadarkaa addunyaatti Deenmaark madaalii olaantummaa seera bara 2023 kan dursitu yoo ta'u Norwee, Finlaand, Saawudiinii fi Jarman wal duraa duubaan sadarkaa itti aanu qabatanii jirus jedhame. Biyyoonni madaalii gad aanaa galmeessisan ammoo Veenzuweelaa, Komboodiyaa, Afgaanistaan, Hayiitii fi Koongoo ta'uunis ibsamee jira.
Naannoo Beenishaangul Gumuzitti humna elektirikaa guutumaan guutuutti addaan cituun ibsame. Naannoo Beenishaangul Gumuzitti tajaajilli humna elektirikaa guutumaan guutuutti addaan cituu humna elektirikaa Itoophiyaa beeksisee jira. Sababa addaan cituu humna elektirikaa kanaaf sarara daddabarsituu humna olaanaa abbaa kiiloo vooltii 132 godina Wallagga Lixaa Mandii irraa gara Asoosatti diriirfame irratti hanna raawwatameen akka ta'e dhaabbatichi ibsee jira. Hanni kun kan raawwatame qibxata darbee naannoo magaalaa Asoosaa irraa kiiloomeetira 30 fagaattee argamtu qe'ee 48 yookaan bosona Leencaa jedhamuun beekamutti akka ta'e kan ibse dhaabbanni humna elektirikaa Itoophiyaa sarara kana suphuudhaaf guyyaa 3 kan itti fudhatu ta'uu beeksisee jira.